Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuunee obboleeyyan hordoftoota tuubee sabboontuu Oromoo jetti jala argamtan baga jiraattan haa jiraadhu. Obboleeyyan Oromoo kabajamtoota xiyyaa isin jaaladha. Isinilleen akkana jaalattanii akka hordoftanii irraa fayyadamtanii abdiin qaba. Obboleeyyan xiyyaa maashaallah obboleeyyan xiyyaa waan isin fayyadu waan baay'ee tokko bakka dhiyootti argattanii obboleeyyan xiyyaa waan gatii hin baafne waan nyaataaf jecha manatti qophaa'u keessa faayidaa irraa arganna. Obboleeyyan kiyya waan xiqqaadha jechuudha, waan guddaa miti. Fuula keessaniif bakkuma ta'ee waan ta'eef ni fayyada jechuudha. Baay'ee fuula keessaniif fayyada jechuudha obboleeyyan xiyya. Wanti kuni akkuma argaa jirtanii inti kuni daakuu qamadiiti. Kun immoo tuyyuu aanan goggogaa jechuudha, aanan akka daakuuti. Kun immoo tuyyuu daa'ima milaagaa takkaa hin fudhattanii daakuu qamadii sanii xiqqoo jajjabaatee akka harooratitti daakamaa isaanii kooyi karshiffaan jedhaniini. An akka beekutti daakuu qamadiiti inni karoorame daakama malee isa milaagaa takka fudhattanii daakuu aanan goggogaa san milaagaa takka hin fudhattanii aanan hin jirre zibaadii itittuu jechuudha. Itittuu illee hin fudhattanii bakka itittuun hin jirretti immoo tuyyuu leben areerri illee hin ta'a. Homa isiniif kaloo jiru godhatan jechuu. Garuu muhammi yoo aanan goggogaan kun jiraate baay'ee bareeda. Daa'ima milaagaa xiqqoo takka lama, leeyimuunii milaagaa takka, leeyimuunii milaagaa takka jechuudha. Milaagaa xiqqoo takka, yeroo fuulli keessanii fuula goggogaa ta'ee, fuula bishaan hin qabne ta'ee, fuula shifiniin isaa yeroo goggogaa ta'ee leeyimuunii ittiin gootan bishaan habaaboo itti godhatan takkaa'uu bishaanuma bas bishaan dhugaatii itti godhatanii laaffatanii jechuudha obboleeyyan xiyya. Yoo bishaan habaaboo jiraate immoo bishaan habaaboo baay'ee bareedaadha, filatamaadha, fuulaaf filatamaadha, waan hundaafuu filatamaadha obboleeyyan xiyya, itti fayyadamaa. Kun immoo daakuu qamadiiti. Daakuu qamadii jechuun fiinoo jechuudha. Isa kana yeroo mootiyyuu harceen boqqoolloo daakuun nashaa isin bira kaloo jiraate isa fayyadamtu. Yoo inni hin jiraanne immoo kanatti xiqqoo isi fayyadamtan jechuudha. Waan guddaa miti. Kun akkuma argaa jirtanii milaagaa caafa irratti itti eda'attanii obboleeyyan kiyya torbaanitti yeroo sadi fayyadamaa. Torbaanitti yeroo sadi yoo dandeettan immoo tuyyuu guyyallee yoo fayyaddan waan takka waan miidhaa fiduu miti. Fuula keessanii lallaafina, fuula keessanii shifiniin adda addaa, gugurraacha adda addaa obboleeyyan kiyya baay'ee tokko namarraa balleessa. Waan bareedaadha jechuudha. Daa'imlee dhokoo beekuma hunda keessatti beekamaadha, soqamaadha. Kun waan immoo tuyyuu leben jechuudha. Ismoo aanan daakuun aananii kuni daakun aananii kuni yeroo gara bishaanii deebi'ee gara aananitti kadeewu taate dhadhaa qabaayyuu mataan isaatu jechuudha. Daakun aananiin kuni baay'ee faayidaa guddaa qaba obboleeyyan teenya. Fuula keessanii kollaa baay'ee isin fayyada. Galgala irraa dandeetta yeroo sa'aatii qabdanii yeroo sa'aatii qabdan daqiiqaa 30 haginni goggogutti goggogaa goggogumatti akkasumatti rirrigdanii jettan ni kaka'a. Dibattanii fuula keessan ta'ee harka keessan ta'ee bakka dibachuu feetan, bakka isin jajjabaate, bakka isin gugurraachatu, bakka mootuu shifiniina isin yaasu isinirraan bahu dibattanii daqiiqaa 30 turtanii daqiiqaa 30 booda ofirraa riidan jechuudha. Riidaniin goggogaa jedhoo isin riidanii akkanumatti ummatti luqqa'ee ka'a jechuudha obboleeyyan xiyya. Dibattanii daqiiqaa 30 tursiiftanii yeroo isin daqiiqaa 30 tursiiftanii deebitanii inni hin goggogaa. Yeroo inni gogee jedhee akkasumatti riidan jechuudha. Dawara akkasuma geengoo gatanii rigattanii keessan irratti fuula keessan irratti rigattanii wanti fuulli keessan jechuudha nafni keessan kadoo jechuudha. Ummatti goggogee gaddeebi'ee hafaa jismiin namaa kuni
subhaanallah yeroo namni rigee wayii rigee jedhee numtuu jismiin namaa kun hin kaka'a yeroo san isa kana kaasuuf fuudhuuf yeroo xiqqoo keessatti fuudhuuf baay'ee fayyada jechuudha wanti kun. Akkasii obboleeyyan tiyyaa waan bareedaadha, waan gaariidha, waan ofii itti fayyadamee argee itti fayyadamaa, waan kaloo jiru, waan bakka isin daleeda, waan nyaata keessatti argamu, waan nyaataati qofa obboleeyyan tiyyaa itti fayyadamaa. Warri maatiinaaf hin ta'in immoo maatiinaaf ta'a isiniin jedha. Barakallahu fiikum obboleeyyan tiyyaa. Rabbiin insha Allah isin irraa jaallatu, isin haa jaallatu, anis isin jaalladha.